dhugaan hin qal'atti malee hin cittu. Warri cubbuu nama gargaartan isinillee mataan keessan cubbamtoota. Haadhoo koo qananii koo Rabbi dhugaa kee haa baasu. Yesus Kristos dhugaa kee haa baasu. Abbaa dhugaa qabu kamiyyuu Rabbi dhugaa isaa haa baasuuf. Suura kana argee laphee koo na cabe onnee kiyyatu na cabe dhugaa Rabbii isiniin jedha jechuudha. Halkan edee argee nam booyee osoo hin taane ani hin beeku lafatu naan mare jechuudha. Warri cubbuu nama gargaartan ilmoo keessanii naa ba'u mataa keessanii naa ba'u. Qanoo koo Rabbi dhugaa kee haa baasu. ይህንን የቀነኒን አባት ቪዲዮ ካየው በኋላ የእውነት ሼም ነው የያዘኝ። በሞላ ቲክቶከር፣ በሞላ ዩቲዩበር፣ በሞላ አርቲስት፣ በሞላ ሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰር ይህ አባት የልጁን ደም የልጁን ፍትህ ለመጠየቅ በራሱ በቲክቶክ መጣ። ማንም ሰው ስለሷ እያወራ አይደለም። ማንም ሰው ፍትህ እየጠየቀላት አይደለም። ኢቭን ጓደኞቿ እንኳን ኢቭን ከሷ ጋር ሲስቁ፣ ሲጨፍሩ፣ ሲዝናኑ የነበሩት እንኳን ዝምታን የመረጡት። ፍትህ የሚለውን ተዉት። እዚህ ጋር መጥተው ሐዘናቸውን ሁላ አልገለጹም። የዚህ ሁሉ ምክንያት ደግሞ ምንድነው? ተጠርጣሪው አርቲስት አንዱዓለም ጎሳ መሆኑ ብቻ ነው። ሌላ ሰው ቢሆን ታዋቂ ሰው ባይሆን ይህኔ እየተንጋጉ እየተዳፉ ነበር የሚመጡት። እዚህ ጋር ፍትህ ስንል ፍትህ ስንጠይቅ አርቲስት አንዱዓለም ጎሳ ይገደል፣ ይሰቀል፣ ይታሰር የሚለው አይደለም። ይህ ሰው ከደሙ ንጹህ ከሆነ ወንጀሉን ያልፈጸመ ሰው ከሆነ ያለ ስሙ ስም እንዲሰጠው ያለ ስራው እንዲሰራ ተብሎ መጥፎ ነገር እንዲለጠፍበት አንፈልግም። ነገር ግን በዚህ ወንጀል ላይ ተሳታፊ ከሆነ እጁ ካለበት ፍትህ እንፈልጋለን። አይደለም አርቲስት ለምን ጳጳስ አይሆንም? ለምን መንግስት አይሆንም? ስለዚህ አሁን የምንጠይቀው ምንድነው? ፖሊስ እውነቱን አጣርቶ እውነቱ ጋር ደርሶ የተደረገው እንደዚህ ነው ብሎ ትክክለኛ መረጃ እንዲያደርሰን እንፈልጋለን። ተጠርጣሪው ንጹህ ከሆነ ይለቀቅ፣ ወንጀለኛ ከሆነ ፍትህ ለቀነኒ። Akkuma gaggiddu kana social media kanarratti argaa jirtanii footoon obboleettii keenya Qananii ba'aa jira jechuudha. Yeroo inni itti tumaa ture, fuulatti bobbokosaa ture. Yaa ugaa rakkina isheen keessa dabarsite hin beeknu nuun because itti gaddisiiste akkan itti gaddee anatu beeka jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Maatiin itti rakkate, ituun nyaatiin ishee nyaachise, utuun baratiin ishee barsiise, utuun qabaatiin isheetti akka waan tokko hin hir'anne godhee barsiisee addanaan gaate kashalabbeen abbaa argite yeroo isheen morma kuttee lafa buustu baay'ee nama gaddisiisa. Waaqayyo kara ijoollee keessanii isin hin gaddisiisin. Warri ijoollee keessan dhabdanii beektanii beektu akkam akkanni nama dhukkubu akkam akkanni nama dhukkubu jechuudha. Ijoollee ofii dhukkubaan illee dhabuun kashalabbeen abbaa argite nama ajjeessu miti jechuudha. Si jammaranii nama bileem gochuudhaaf miti. Mucaan kun waan hundumaadhaan iyyuu caalte jechuudha. Gurbaa furraa kana dhuguman isiniin jedhan. Sirbituu machooftee iddoo meeqatti caccabaa galtu foqoqaa galtu jechuudha. Baatamee fagaleedhaan gaafatti ga'u machaa jechuudha. Machooftuu hidhii gogaa argeeraan gurbattitti jechuudha. Who cares? Sirbituu Oromoo taatee dhiistee warri ijoolleen tokko dubbii jiru fuutanii haxanii warra jara bira geessitanii yoo barbaadan haxanii ittiin heerumtanii jiratti amma jarri maal fidu jettaniitu. Ijoolleen keenya meeqa jiru addanarra kan dubbii meeqa hiikuu danda'an jechuudha. Jara bira haxanii maftihee barbaaddu jechuudha. Hin soobdu gaafa nachi mana hidhaa sanaa ba'ee sanumadha kan wajjiniin deemee ciisu majammaraa jechuudha. Sanatti himan dubartii bara si'anaa ammarra gahee ofishee qammastutti inni namarratti ta'u barumsa isheedhaan ta'u yoona kana warafaa eeggattanii kana nama gootanii jechuudha. Warafaa eeggattaniitti fammas taga maal fammas taga maal fammasinatiin sanatti migala fadhiitee fammas haga ammuma fammaste kana sabuma kanadha kan fuudhee lafatti si dabalu jechuudha gaafa waan akkasii ta'u. እሺ አንዱዓለም ጎሳ ያደረገውን ነገር ነው በቀነኒ ላይ ያደረገውን በወንድሟ ፊት በታናሽ ወንድሟ ፊት ያደረገውን ነገር ነው አሁን የምነግራችሁ ማለት ነው። አንዱዓለም ጎሳ በታናሽ ወንድሟ በተማሪው ፊት ማለት ነው ከውጪ ሰክሮ እንደለመደው ሰክሮ መጥቶ መሳሪያ መዘዘባት። ልጁ ወጥቶ ቪዲዮ ይሰራል እንግዲህ ሰሞኑን መስራቱ አይቀርም። መሳሪያ መምዘዙ አይደለም ፎቶ ምንድነው መሳሪያ አምቶ መዘዘባት። መሳደብ ጀመረ። ዝም ቢለምኑት ምን ቢሉት አይሰማም። ሰውየው አብሾ ነገር አለበት። መሳሪያውን ተንበርክከው ሲለምኑት ተኮሰው ማለት ነው። ወደ ተኮሰው ወደ ኪችን
የኪችኑ እንትን ኢቭን እስካሁን ድረስ አልተቀየረም አሉ። ፖሊስ ሄዶ ፎቶ አንስቶታል። ምን አርጋችሁ እንደምትሸፍኑለት እኔ እግዚአብሔር ይወቅ። እንግዲህ በመሳሪያ ነው የያዛት ቀጥቅጦ። እናንተ ለምንድን ነው የምትሉ ሰዎች በታናሽ ወንድሟ ፊት አቀባብሎ ከእንደገና እግሩ ስር ወርቆ ሲለምነው ወደዛ ተኩሷል። ወደ ኪችኑ ማለት ነው። ኪችኑ ጋር ያለው በር ኦር መስታወት እስካሁን በጥይት ተበስቷል። ኦኬ ይሄንን አንዷለም ነው እናንተ እየተከራከራችሁለት ያለው። ገና ብዙ ጉድ እናወጣለን። በጣም ብዙ ጉድ ማለት ነው። የእናንተን ስድብ ፍራቻ ወደኋላ የምንቀርበት ምንም ምክንያት የለም። እስካሁን ጊዜ ሰተናል ለራሳችን እኔና ኪያ። ከዚህ በኋላ ግን በጣም እንቅልፍ ይነሳል። አሁንም የምነግራችሁ ነገር ይሄንን ነገር ለሁሉም አድርሶ አንዷለም መሳሪያ ይተኩስባት ነበረ፣ ያስፈራራት ነበረ። ልጅቷን አቢዩዝ አድርጓታል፣ ሜንታሊም ፊዚካሊ። ፍርዱ ለእናንተ እንግዲህ አልገደላትም ካላችሁ ከዚህ ሁሉ በኋላ ፍርዱን ለእናንተ። ይሄ ግን ትክክለኛ ማስረጃ ነው መረጃ ነው የነገረው። የዛው የሞተች ቀን ነው ከሌላ ከዛ በፊት ነው። ይሄ ያረነፍ ጊዜ ነው የሚያደርግባት ሰው ይሁን ጊዜ መሳሪያ ሲጀመር እንትኑ ነው። ግን መተኮሱ ደግሞ ፖሊሶች ፎቶ አንስተውታል ፖሊሶች። እሺ ፖሊሶች ፎቶ አንስተውታል። እንግዲህ አዎ ግርግዳው መስታወት ነው የተበሳው። ጀርባ በቦክስ አጣሟታል። ከስቴጅ ጀርባ ክለብ ውስጥ ነው እንግዲህ አስቡ። በቦክስ ይገባላታል በሰከረ ቁጥር። ምንድነው? እሺ ይሄንን ምን ልትሉ ነው? ምን ልትመልሱ ነው? ለዚህ ጉዳይ ለዚህስ መረጃ አላችሁ? ነምኒ ዱ አንዷለም ተታፊ ጉዳይ ጎቹት ጅሩ እንተላ ስራ አገርተን ተና ሞኔት ቤክሲሳ ተደረምቱ ፊንፊኔ ኬሳ መና ሆዳ ኡፈታ አዳ ቀብዲ ነሞት ቶክ ኢንፎርሜሽን ይስኒያተ ኡማፊ እንተለቱኒ አንዷለም አካ እንጃለተ ቱርቴ ቀነኒ ፊ ኢሳ አዳም ባሱዳፍ ያለ ጉዳ አካ ጎቹት ቱርቴ ሄዱ ኬሰን ነሞን ቤክተኒ አማሳሞ ሱራ ገራገራ ፎቶሾፕ ሆጀቹ ፊ ከኢሲን ተነዱራ ቀነኒ ወጅን ዱበታ ቱረን እቲ ኡመት ሀበሻት ኤርጊቴ ዱለ ጉዳ አንዷለም ረቲ ጎችሲሱ ጅርቲ ቀነኒ ፊ አንዷለም አሞ ነምኒ ጃርሳፍ ጃርቲ ተኤ መነ ቶኮ ኬሰ ወለን ጅራቱ ዲሲ ጃለለ ተኤቱ ወለቤ ቦንስ ደንዳማ እቹ ሰበባ ከናፍ አማ አኩማ ያደተን አጫሉ እንደሳ ዱአ ይሳረት ነምኒ ገሄ ጉዳ ተበተ እንተላ መቃን ኦሮሞ ታተ ተካ አከታተ እስንስ ነው ያደን እንተለቱንስ ያሊ አከሲ ጎቹ ጅርቲ አቀም ቃይ ሙጫቆ ከናባፍተኒ እስኒን ጀጃ ሜኮታ ዳለቻ ሙጫን ጀደሙ ቪዲዮኒ አንዷለም ነቄ ጋፈዴራ አንዷለም አከነናን ጀደ ደገፈዳ ዴቢያ እሱ ነገርኝ ነው እንግዲህ ከዚህ በፊትም ወንድማ ማቲንክ የሆነ ፌደራል ነገር አለ እሱም ያቃላለ ከዚህ በፊትም ስትናደድ ይሄ ራስን የማጥፋት ነገር ምናምን ትሞክራለች አለ። ብዙ ጊዜ ነው የምታገላት አለ እና እንዳትከፋብኝ በዚህ ሳምንት ከሷ ጋር ነበር ባለ የሆነ ነገር ልክ አይደለም ደፍቴ መፈት ቶሎ የምትናደደው አንዷለም ነው የሚለው እንግዲህ ለባለቤቱ አማማት እንደሆነ ላርጎ አይ ቲንክ ይሄ ብሊች ነው መሰለኝ የልብስ ማጠቢያ ብሊች ነጭ እና የሆነ ነገር ተነጋግረን ብሪክ ብላ እሱ ልጠጣ ስትል እጇ ላይ ይዤ ቀማዋት አለ። ከቀማዋት በኋላ እኔ የሆነ መውጫ ነገር አለ ያንን መስኮት ዘጋውታል። ያን መስኮት ሲዘጋው ከዚህ በፊትም እንደዚህ ሞክራለች አለ ዘላይ ነገር እና ከዚህ በፊትም ሰዎች ያቆማሉ ሰው ሁሉ ያውቃል አይደል። በቃ እንትን እያለን እኔ በቃ ይሄ ነገር ይብረድ ብዬ ከቤት ልወጣ ቀጥ ብዬ ስወጣ ውዝነ ሰከንድ ወደ በረንዳ ወጣች አለ። ከዛ ዘለለች የሚለው ነገር ይጠፋኛል። አካ ዳለቻን ጀደት ይወጣ አንዷለም ቀነኒን ጉያ ባየው ፈጀሱዳፍ ንያልቲ ቱርቴ የሮ አርቱ ኦፈጀሱዳፍ ሞከራ ከናን ዱራ ፍረት ጎጎቴቲ ጀዴ አንቲን ቡኔ አልካ ጀዳ ጀቻትራ አከስታናን ሙጫን ሳኒ አማማ ኦፈጀሱ አከሽን በርባዱ ቤቁታናኒ አባን ሼ ማለፍ ሙጫን ኮ አከሶ ፍረትን ጎቱ ዲጋ ሙጫ ኮቲና በርባዳ ጀዳኒሬ ኦቦሌስ ሼ ቤከታናኒ ማለፌ ሙጫን ሄኛ አከሶ ፍረትን ጎቱ ጀዳን አስረሶምኒ ዋንጅሩን ፈካቱ ሜ ኦቦሌስ ሼ አቻስ በኤ አከ ሙጫን ኩኒ ኦፈጀሱ የሮባየ በበርባዱ ሙታይሙ ገሩሞ አስፈራራተኒ ሲአጀብና ተኒ ዶርስስተኒ ፊዲና ጡጋን ይሰድርቅ ሲሰዋን ደፍ አካ ዳለቻኒ አንዷለም ቱነት ሜ ጀቻ ጅሩቲ
Wallollee balbala kara nan cufee ergasii booddee maskoota cufee tananii arragagga'eeni erga arragagga'ee booddee garuu erga isheen taragaggaateeni manaatii qoy wanti kun darbu jedhee ba'uu barbaade. Ishi dubbicha qabbanaa iramaaf manaa ba'uu barbaade. Barri banadhee ani baanaanii anuma darajaarraa gadi bu'u of darbattee jedhee. Mucaa kana dubbichi qabbanaa'eera qabbaneesseenira erga ta'eeti maaliif manaa ba'uun isa barbaachise saayitii sana. Isa malee immoo erga qabbanoofte booddee maaliif of darbatte mucaan kun? Wallolii si amma isheen of darbattutti isaan geemmoo maalidhaan? Maaliif dhugaa namaa sobuudhaaf asiif achi labuun nu barbaachisaani? Kanaan dura abbaa mana footoo wajjin dhattee kaatee footoo kaleessa geessee wajjin ka'aa ture jedheeti manaajariin isaa nu soba. Abbaa mana footoo immoo lakkee wajjin hin dhufne jedhe. Asii immoo torbee tokko guutuyyuu ishee arragaaggaa wajjin ture jedha daalachaan kun asirra. Torbee sana guutuu dukkan turre kaleessa isaayyuu wajjin dhaqee footoo hin kaane yooti torbee guutuu ishee wajjin mana ture naan jedhe. Maaliif sobuun barbaachise? Kan shakkiin kun akka nama keessatti uumamu godheyyuu isini as fiigdanii achi fiigdanii labuu keessan irraa kan ka'edhaani. Soba irratti soba bullisuu keessanidhaani. Kun akkati jechaartutti balbala banattee gadi baatee of darbatte naan jedhe. Poolisiin immoo akka inni jedhutti immoo maskoota karaa mana gola qodaa gadi buutee jedhe. Kanaan dura lola tokko iyyuu hin qabani baay'ee jaallatanii jettu. Amma immoo yeroo hundumaayyuu of ajjeesuu yaalti jedhee jettu. Isa kamtu dhugaadha? Isinuma biraa wanta dhufutu soba isin biraati dhugaa dhoksuuf fiiddantu akka sobichi babal'atee isin biraati yeroo ba'u dhugaan isaa namatti ba'u gochaa jiraani. Yoo miidhamteetti ta'ee mucaan kun nurkatti miidhamteetti bakka balleessineerraa balleessaa keenyaa fi itti gaafatamnu jedhanii maaliif itti responsibility fudhachuun isaan dadhabsiise? Namni tokko gaafa nama ajjeesu yookaan namni tokko balleessaa gaafa godhu jireenya isaa keessatti balleessaan godha nama ajjeesadhe namni karoorfatee jireenya isaa keessa galchee jiraatu kamiyyuu hin jiruuni. Garuu si'a tokko aarii keenya to'achuu dadhabuu irraa kan ka'e balleessaa goonarraa kan hafee jechuudha. Mucaan kuni mucaa kana miidhaa jedhe yookaan mucaan kun akkana taati yookaan mucaan kunis immoo ofa miidha yookaan namni na miidhaa jettee karoorfattee hin turre. Garuu hin dhufe aggaxaamii ta'e miti namni kamiyyuu garuu balleessaa godhee fi itti gaafatamu qaba. Xiqqaatu guddatu itti gaafatamuu qaba. Dhugaan ishee tariin ba'u ta'uu danda'a garuu waaqayyo bira dhugaan ishee guyyaa tokkoon ba'an. Dhugaa kananii namooti baay'een dhugaa mucaa kanaa baasuudhaaf kan dhimmanii dhugaa mucaa kanaa barbaadaa jiran jiru. Akkasumas immoo dhugaa mucaa kanaa awwaaluudhaaf kan as fiiganii labanis immoo baay'een jiru. Akkasumas abbaan mucaa kanaa dhugaa mucaa kootii naa barbaadaa jechaatti jiruuni. Addunyaa Waaqoo abbaa qananii addunyaa uummanni Itoophiyaa hundi kan biyya keessa jirus kan ala jirus dhiiga mucaa koo haqa mucaa koo kanaa baaftanii isiniin jecha hangammaa tumsa naa gootaniif galata guddaa isinii galchaa. Warri sagantaa adda addaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin maatii du'a lammaffaa nurra labsaa jirtan immoo akka nurra dhaabbatan isin gaafachaa maatii keenya akka jajjabeessuuf haqni mucaa kiyyaa akka nama baasu hanga ba'utti akkana cinaa dhaabbattan hunda keessan isin gaafadha. Egaa ta'u mucaa ishee hiriyoonni ishee harkaa nyaatanii wajjin dhuganii duddatti gatan dhiisaati callisuu filatan dhiisaatiiti. Acaaluu isaa dhugaan isaa akka ba'uu fi lubbuun nama baay'ee itti gabbarameyyuu dhugaan isaa hin baaniin. Egaa biyya keenya keessatti dhugaan mucaa kanaa hin ba'aa jedhanii eeguun kan du'e ni galaa jedhanii eeguu wajjin tokkodha. Ani garuu har'as boris namooti baay'een maaltu si galchee waa'ee kanaa keessatti maaliif iyyitaa jibbaa dhuunfaa irraa qabdaa kan jettan jirtuun. Isin gaafa hundi keenya gadi baanee Acaaluudhaan iyyaa turre maal isin galchinaa iyyitan? Anaaf lubbuun namaa waliin caalu. Lubbuun isa tokko goota taatee lubbuun ishee tokko lumnan taane. Kan yakkaan ajjeefame kamiyyuu yakkaan ajjeefame waan ta'eef jechuudha. Dhugaan ba'uu kan qabu iddoo hundumaatti iyyuu dhugaan ba'uu qaban. Isin warri filattanii boossaniif iyyuu wayyoo. Ani yoomiyyuu yoo ta'e gartuu inni boo'utu jiru gartuu isa shakkame bukkeen dhaabadhu. Gartuun miidhametu jiru gartuun isa miidhe bukkeen dhaabadhu. Gaafa dhugaan ba'e garuu gara dhugaan jiru nan dhaabadhaani. Har'as boris dhugaan obboleettii keenyaaf ba'uun. Nagaa keessanii nagaa jirtu arraa deebii wayiin kennuu dhufee Oromoon akka nama yaadaan nama falmuu danda'u nama sammuun isaanii jajjabaa ta'e akkasumas nama hubatan akka qabu namoota jireenyi isaanii reeffa ta'e afaan isaanii raqa ta'es baay'ee qabaa jechuudha.
Jaraaf miti kanan deebi'uu kennuu dhufe har'a namooti muraasti bilbilaan na wajjin haasa'an jiru akkasumas ijoolleen na beekan quunnaman jirtu hunduma keessanii fi deebisinii kennuu barbaadeen akkasumas tiktaakii kanarratti hiriyoota koo warra dhugaadhaaf falman akkasumas warra dhugaa barbaadanii fi jechuudhaan ragaan hin jiru Andu'aalem mucaa kana ajjeesuudhaaf jettaniittu gaaffiin isin gaafachuu barbaadan Hacaaluun ofiin ofitti tokkose moo namatti isatti tokkoseen nama kan biraatiif ajjeefamuun isaa ragaan jira ragaan hin jiruun dhugaan jiru garuu kan nuti beennu Hacaaluun harka namaatiin ajjeefame intalli kun gaafa of ajjeeste isin agartaniittu jaan kara maskootii kara gola qodaadha kan iseen kufteedhame namni tokko of darbachuudhaaf wayirra dhaabbachuu qaban darajaa wayirra dhaabbatee gad of darbata amma ammaatti amma argetti namooti biyya kana keessatti yeroo baay'ee of darbatanii fooqirraa ajjeesanii viidiyoo isaanii argeera darajaa wayirra dhaabbatanii of darbatu mucaan kun maskootii irra iddoo kan dhaabbattee of darbatte moo erga ajjeefamtee booda darbatamtee buufamtee